الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومن به مقتدى فاهتدى وبعد وبلين يا دعوتو دا فخبجمتوتا ربنا الله تيوب الرا إن شاء الله مدنو أجائبة مدنو دينكسيستو صومانا خنا خيسا مسجدتي نمودتي تكافي لما إسني فهمنا يجورا تقول لي إسن سيسيسو داف جورا مدنو سن برنا في برا دبري برا لما هنك سدي جدو نمودتي mudannoo sun duroo niin jechuu barbaadu obboleeyyan soomana rabbii kana keessa irra guddaan namaa ni salaata irra guddaan namaa ka duraan salaata hin qabne hundi ni salaata salaata kana garuu akka itti salaatuutu wal dhabaa jechuudha salaanni kun kan nuti irraa gammannu fe rabbiin nurraa gammadu qaba rabbiin nurraa gammadu san ka tashwiisha waswaasa hin qabne khushuu'aa fi khuduu'aan if gaqqaba gubbaatii fi sodaa keessaatiin salaatu sana rabbii sirraa barbaadu garuu irra guddaan namaa san salaatu jiraayee jechuun gaafii biraati salata kasisan salata akan qabne khanamni illee nirraan gammanne kharabbi illee nirraan gammanne tokko irra guddaan namaa ka salatu dhugaa warra salatu rabbiin waa godhu jecha salata akkasiisan keessaa mudannoo takka takka tana mudattee jira salata qalbiin bira jira ka qaamumaan ejjan salata akkasiisan irra guddaan namaa salata gaaf tokko obboleessa keenya tokko amata lama sadii dura masgidatti jechuudha salaachisu jira imaama kitaabarraa salaachisu jira osoo kitaabarraa salaachisu jiru ifaan dhaamnaan qaxjee masginnu hundi wali caljee tokko gajjeeti saffii duraarra jira abbaa keenya tokko gajjee tirka harkaa fuudhee ol qabee jechuudha itti ibsee fi amma qaree amma ofii jee quraanoo osuma salaatu jiru jechuudha amma ofii jeen salaata cabsee jechuudha abbaan keenya salaata cabsee baarakallaahu fiikum duba kun maal yennaan abbaa keenya san quraana qabateetuma qara'u jira malee qalbii salaatutti hin jiraaf quban qabuu irraanfatee jechuudha kalammaffaa jechuudha mudannoon biraa obboleessa keenya tokko jira guraagee inni obboleessa keenya sanii salaatutti jirra magriba salaatutti jirra duubaanin dhufee itti hidhachuu fi eegas jammaan duraa beebooda jammaan lammaffaa jechuudha itti hidhachuuf osoo yaanu obboleessa keenya san qalbiidhaan hin jiru qaamumaan salaatu jira takka nama salaachisee hin beekneensaa osoo inni salaatu jiruuti nuti nam lama dhufnee duubaa itti hidhachuudhaaf as xuyne si duubaan salaatu hidhachuu deemnaa jechuu beeksisuudhaaf hoggaatu innoo minna hojii garagalee obboleessi minna hojii garagallaan sa'a takkaaf teenyee qofallee jechuudha obboleessi san kanuma dalagaaf tuqan isa see qalbiin bakka biraa jirti jechuudha kunillee mudannoo lammaffaati mudannoo sadaffaa takkaa jira ammas obboleessa keenya tokko masgida guddaa keenya masgida raara yookiin masgidu nuur jaamu kanatti obboleessa keenya tokko nama salata irraa fagaatee yeroo soomanaa salata deebi'ee takkaa nama salaachiseetis hin beeku takkaa nama dura dhaabbatee hin beeku ka'ee eega jammaan duraa bee jammaa lammaffaa Allahu akbar jee kophatti alatti hidhatee Allahu akbar jee hidhatee osoo qara'u jiru ummanni dhufanii jechuudha jammaan lammaffaa kun ni heddummaata dhufanii saffii gamana xarafarraa ilaa xarafatti guutan isa duubaanii inni namaan na duuba jiraaf hin taa'u ogguu inni waladdaaliin jee suutuma aaminiin duuba kanaatti itti jechuudha amiin jedhanii uummanni duubaayyinan baarage mucaan baarageetuma rifatee maal jee alif laam miim jee jechuudha alif laam miim gara rabbuma afaan kaa'e malee inni alif laam miim itti waan aanu hin beeku alif laam miim jeetuma uummata ajaa'ibee waan itti hidhawus dhabee ifiifuu guyyaa san dhufe masgida kopheen isaa isa dura teessi kophee isaa fudhateetuma uummata dhiisaa kophee isaa uummata achuma dhiisee kophee isaa fudhatee kotee jechuun manni akkas booda nama biraa ol naqatanii salaata rabbii salaatanii jechuudha mudannoo karaa tana fa'aa jira soomana keessa kayitaanu mudannoon biraa obboleessa keenya tokko jira imaama gaafa dur qulqullaa hadii fi innaaxee naan salaachisaa ture gaafa dura masgida taraawii juuzaan salaachisuu eegallu tokko arraa guyyaa duraa kana anaatu salaachisaanii jeetiti seene guyyaa lammaffaa jechuudha soomana seenee guyyaa lammaffaa hoggaa seenuu abbaan keenya san quraana gizee adda banatu quraana kana bakka jiru dhabe eeguma waladdaalliin jee aamiin duubaa jenne booda quraana bakka jiru dhabeeti tilka rusul maali sayqulu sufaa yookiin juuza tokkoffaa kana eegalee achii mitii jaaniin yookiin milikata jaanii achii mitii jechuu beeksisan eegas amma tilka rusul ta'uu beekee tilka rusul jechaatuma waraqaa tana banaa dhufuu fi didee tilka rusul banamuu fi didee tafirdi tilka rusul bane tilka rusul gama waraqaa lama bira dabreeti wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban ayata jau
kan dhuma laa yukallifullahu nafsan irra jiru achi harkate firraa waraqaa lamaan jidduu tana dhiiseeti achumarraa eegaluu fedhe eegaluu feenaan obboleessaa himni isaa tokko duuba jiru jeen duuba achirraa miti jechuusaati milkata godheef ammas booda deebi'eeti tilka rusul harkate tilka rusul jee gallaan achirraa jeen kaan duuba ammas achirraa jeeti salaata isaa daakee jechuudha inshaallah obboleeyyan kiyya xiqqollee taa tokko isin kofalchiise abdiin qaba salaata hoggaa salaannu qaamaa fi qalbiin haa salaannu qalbiin biraa jiraannu jecha mudannoo akkanaa inshaallah fuuldura ka itti fufnu ta'a arraaf asumarratti isin irraa dhaaba haadaa wabillahi tawfiiq wa akhiru daawwatiin alhamdulillah wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh